Akkam jirtu dhaggeeffattoota Odaa Miidiyaa Intercept oduuwwan guyyaa har'aa isin dhageessifnaa walii xuraa isiniin jenna. Kana booda Oromiyaan nagaa argachuuf qeeqni jedhu beekamaa jira. Mariin marsaa lammaffaa abbaa ofii mootummaa Itoophiyaa gidduutti gaggeeffamuu eegale jedhu ba'uurratti argama. Mariin waliigaltee araaraa mootummaa fi abbaa gidduutti gaggeeffamuu eegale Oromoof dhimma murteessaa ta'uun himamaa jira. Maarqositti faannoon 200 ol ta'an booji'amuun ifoomee jedhame. Faannoon guutumaa guutuutti wal diiguu ishee namoonni faannoo keessaa booji'aman himaa jiru. Egaa dhaggeeffattoota keenya amma oduu bal'inaan isin dhageessifnaa ittiin keessan nu waliin haa ta'u. Kana booda Oromiyaan nagaa argachuuf qeeqni jedhu odeeffamaa jira. Oromiyaa kan nagaa dhorke wal hubannaa dhabuu siyaasaa akka ta'e beekamaadha. Yeroo ammaa kana garuu paartiin ABO fi mootummaa Itoophiyaa Oromiyaa nagaa taasisuuf qophii akka qaban odeeffannoon maddeen qabatamaa irraa argamee ni addeessa. Dhimmi kun immoo Oromiyaa irratti nageenya waaraa fiduu akka danda'u abdii guddaatu jira qeeqni jedhu hayyoota, xiinxaltoota siyaasaa fi uummattoota irraa dhaga'amaa jira. Wal hubannaan siyaasaa yoo dhufe misooma dinagdee fi siyaasa ammayyaa ta'e gaggeessuun Oromiyaa lalistuu taate ijaaruuf wanti nama danqu akka hin jirre namoonni odeeffannoo nuuf kennan tokko tokko nutti himaniiru. Mariin marsaa lammaffaa ABO fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti gaggeeffamuu eegalee jedhame. Mootummaan Itoophiyaa fi ABO'n waliigaltee araaraa taasisuuf marsaa tokkoffaan marii waliin taasisuun osoo hin goolabiin hafuun isaanii ni yaadatama. Haaluma kanaan mariin mootummaa fi ABO marsaa lammaffaaf Tanzaaniyaatti karaa nagaatiin eegalamuu isaa maddeen odeeffannoo keenyaa qabatamaa ta'an ibsuurratti argamu. Waliigaltee biyyaalessaa dhugoomsuun Itoophiyaa nageenya waaraatti fiduuf paartiilee siyaasaa Oromoo waliin sadarkaa yaadaatti waliigaltee irra ga'uun daran murteessaa akka ta'e hayyoonni Oromoo adda addaa himaa jiru. Mariin marsaa lammaffaa kun yoo milkaa'e uummata Oromoof abdii guddaa qabatee dhiyaataan yaada namoota godinoota Oromiyaa adda addaa irraa ba'aa jirudha. Mariin waliigaltee araara mootummaa fi ABO gidduutti gaggeeffamuu eegale Oromoof dhimma murteessaa ta'uun himamaa jira. Marii waliigaltee araaraa mootummaa fi ABO gidduutti gaggeeffamuu eegale Oromoof dhimma murteessaa ta'uu rogeessonni miidiyaa adda addaa dubbachuu irratti argamu. Mariin kun yoo milkaa'e Oromiyaa irratti nageenya waaraan akka uumamuu danda'u eeruun waliigaltee araaraa kana milkeessuuf gareen mootummaa fi ABO itti gaafatamummaa guddaa fudhachuu qabu jechuun rogeeyyiin miidiyaa kunneen gabaasuu irratti argamu. Mariin gareewwan lamaan kana gidduutti gaggeeffamu jara lamaanuu mo'ataa kan taasisu ta'uu qabas jechuun hayyoonni Oromoo hedduun yaada isaanii qooduu irratti argamu. Dabra Maarqositti faannoon 200 ol ta'an booji'amuun ifoomee jedhame. Faannoon Amaaraa qabsoo maqaa dha'achuun bosona keessa lo'an osoo magaalaa Dabra Maarqositti seenuuf jedhanii hidhattoonni 200 raayyaa ittisa biyyaatiin harkaa fi harkatti qabamuu isaanii odeeffannoon uummata magaalichaa irraa nu ga'ee ni addeessa.
Faannoon kun uummata magaalichaa dirqisiisuun gara jeequmsaatti galchuuf kan rufatanii akka deemaa jiran himuun hordoffii humna waraanaa mootummaa taasifameen booji'amuu isaanii maddeen odeeffannoo raayyaa ittisa biyyaa ba'ee ni mul'isa. Haaluma kanaan meeshaalee waraanaa jarri kun itti fayyadamaa turan kilaashii 150, bireenii 20, rasaasa kilaashii 15,000, rasaasa bireenii 3,000 fi boombii 30 galii ta'uu ragaan raayyaa ittisa biyyaa irraa ba'ee ni ibsa. Dabalataanis faannoon deeggarsa uummata Amaaraa akka hin qabnes uummanni naannichaa odeeffannoo nuun ga'aniiru. Faannoon guutumaa guututti wal deeguu ishee namoonni faannoo keessaa booji'aman himan. Faannoon maqaa qabsoo uummata Amaaraatiin bosona gale guutumaan guututti bittinnaa'uu isaanii miseensonni faannoo raayyaa ittisa biyyaan booji'aman ragaa ba'aa jiraachuu odeeffannoon qabatamaan jiru ni mul'isa. Akka yaada booji'amtoota kanaatti faannoon humnaanis ta'e hidhannoonis laafoo ta'uun sadarkaa miiraa qofaan qabsoo kan eegale yoo ta'u gaafa raayyaan ittisa biyyaa humna jabaan itti dhufu gonkumaa dura dhaabbachuu hin dandeenye jechuun himuu irratti argamu. Kanaan booda humni waraana misoomaa fi nageenya uummata Amaaraa danqu akka hin jirre himuun uummanni naannoo Amaaraa holola mandaraa keessaa ba'ee mootummaa cinaa dhaabbachuun nageenyaa fi misooma isaatti fufsiisuu qaba kan jedhu odeeffannoon raayyaa ittisa biyyaa irraa ba'ee ni mul'isa. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya guyyaa irraa kanuma turanii miidiyaa Intersect laayik sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Guyyaa borii oduu birootiin kan walitti deebinu ta'a. Nagaan nuti raasanii jenna.